obboleettiidhaaf kaayyoo qabu odoo qabeenya qabaate jaarsi kee miskiina ta'us ilmoon tee miskiina taatus ilmaan namaa siin hin jiru ilmooteeti. Ilmootee tana keessa taa'e siin jaa malee. Hedduu nama dhibdaati sammuu qabdaa sammuu hin qabdu waan daleeduu hin beektu addaan. Bikkuma siidii tana dhiirummaa qabda malee nama qabuu fi nama miidhuu kaayyoon kee kaayyoo fokkotaa ati immoo siilifa akka keetitti kaayyoo bareeda si fakkaata. Hedduu nama miidhuudhaaf jarjarta. Waan obboleessi kee kun si yaadu jiru kana hin gartu. Obboleessi kee ogguma takkallee ilmoo teetiin ilmoo namaa siin hin jiru silaa obboleessa sii ta'e. Silaa caalaa fi ijoollee xiyyeeffaa akkasii shururuu godhaa silaa na dura fidde dachuma tanaan naan gadi hin cinne gammachuu keessa takkaa olumaan hin bararre samii tanatti. Besammoo akkeetti arra daleede akka maleeda. Hayyee ijoollee hoo isirraa keesse. Dhaggeeffadhu anni naan viidiyoo tanallee siifii waraabuu fedha kamiya dhaamsa keeti kun. Caalaa amma chaayinaala isaatiif waa hunda isaa afarsaatti ergee harkaa fuudhee waa hunda isaa wanni ati beekuu qabdu chaayinaala kiyyaa fi chaayinaala caalaa yoo ati amma chaayinaala kiyya tuqattuu formaa godhi telefoona sanillee fudhadhu hafe wanni ati beekuu qabdu chaayinaanni caalaadha chaayinaala kiyya rakka jiru telefoona kiyya rakka jiru wanni hundi kiyyaas kasaarra akka jiru beekuu qabda. Viidiyoo kana amma fakkeenyaaf siifiin ati amma dangeedda afarsaa qabsiifteeti caalaa. Akkas gootee chaayinaala caalarraa haa gartuu itti irra keessee obboleettiin caalaadha. Arrallee waan viidiyoo tana sii mareef anis chaayinaala caalaa harkaa hin qaba. Wanni hundi nuti qalbiin teenya takka akka taateen siimu jira. Yaadna keenyaas gizee asirratti ol baanee sababa akkatti wal dhabne nuti. Wallee dhabnee hin beeknu nuti. Wanni hundi chaayinaala xiqqaa ta'u chaayinaala guddaa haa ta'u caalaa telefoonni isaa wanni hundi guutu narraas ni jira isarraas ni jira. Guutuu yoo fedhe telefoonallee fuudhii gurguradhu. Dalagaa wayii qabdaa silaayis. Telefoona fuudhii gurguradhuuti. Hiraataan nyaadhu waan edan hiraata nyaattu kan qabnee gabbaatee nama hiitee nama taphatta. Adoo dhokottanii teessan jetta. Nuti dhokonnee taa'utti hin jirru himeeti jira ogguu dhibbata kan seenu nuti. Nuti mana keenya kanuma ati beektu san keessa jira. Nuti barbaada keenya yoo qabaatte anaaf ijoollee qoftiin kophaa teenya. Amma yoo nama siin jaa siiriin teetii fi dhiirummaan teessii dalayte amma kootu martiin taa'ee si eeguu jira. Kun hundi dhaamsa siifin dhaamuudhaaf viidiyoo tana waraabe. Tamaam chaayinaala caalaa harkaa hin qaba jettee waraabsistee fi jaafarsaatti galchitee anquba hin qabu giseetu sana ajaa'ibsistee iddoo waan hunda guddaran. Anquban qabuun haasa'aa akkami hafarsaa osoo natti hin mari'an eenyumaatu fuudhi siin jee jaafarsaa qabisi caalaa qabisi siin jee kun haasa'aa miti. Haasawaa gartee nuun fajaajeessitu. Kimiyyaa miskiintittiin quban qabdu kamtu jennuufi. Tamaam. Nuti waan ati deemtuuf kana waan ati eddana boordole buu deemtu silaa taate nuuf hin taane malee ilma namaa taane malee silaa akka keetitti dalagaadha si godhanne malee silaa dalagaa si godhanne ni beekne jechuun silaa si ta'achuu jiraanne. Nuti garuu amma booda si ta'annes amma dura si ta'anne nuti. Guyyaa caalaan achirraa bee waa hundaa'uu irra ga'uu teessaati waan sirra dhufuu ta'a. Mana teesseetti adoo deebitee daganaa caalaa anquban qabu jettee caalaa eega quban qabne bayi barbaadde haa. Akkasitti si harka akkaati quban qabne mee bayi barbaadde. Obboleessi kee qaalumatee malee gabbee caalaa fuudhee hidhee taa'ee taphachaa jira qabbanatti. Dalagaan teessan nama hiitaniituma nama qabuu fi nama taphachuu malee isin nama dura nama gootanii bu'aa buuftan takka illee hin jiru. Keessanii fi wooma isin barbaaddan hin beekne kanatti bu'aa qabdanii bu'aa hin qabdanii nuun galle jechuun isin beektu. Nuti kaayyoon keessaniif wannummaan keessanuu akka nuu galuun feetan silaa guutumaa guutuutu itti dandeessaniitu nurraa fagaattanii. Nama akka keessaniitti hojii istiraaka hidhachuullee hin feenu nuti. Isinummaa waliigalaa mee qobbaleeyyanii dura. Waliigala waan gootan kana qalbii takkaan godha amusha qalbii lamaan adda faffacaatanii anquban qabu eenyu siin jee caalaan fafarsaan dhugaadha. Caalaa odoo fedhe min zamaanuu awwala gaafati gutite keessaa baatu kobbee obboleetti tiyaansiif hin jira qabeenya inni qabu hin agarree nuti. Qabeenya dhabaafuu si jala deemee si jalatti bulu jira dalagaa tanattuu si naqu jira. Qabeenya dhabaafuu bultii keessaa si baasee biyya biraas geeffatee mana ijaarsifachuu deemu. Namni obboleessi qabeenya qabu, obboleessi obboleettiidhaaf kaayyoo qabu, odoo qabeenya qabaate jaarsi kee miskiina ta'us, ilmoon tee miskiina taatus, ilmaan namaa siin hin jiru ilmooteeti. Ilmootee tana keessa taa'e siin jaa malee.
hedduu nama dhibdaati sammuu qabdaa sammuu hin qabdu waan daleeduu hin beektu addaan bikkuma siidii tana dhiirummaa qabda malee nama qabuu fi nama miidhuu kaayyoon kee kaayyoo fokkota ati immoo siilifa akka keetitti kaayyoo bareeda si fakkaata hedduu nama miidhuudhaaf jarjarta waan obboleessi kee kun si yaadu jiru kana hin gartu obboleessi kee ogguma takkallee ilmoo teetiin ilmoo namaa siin hin jiru silaa obboleessa siiti ammaa sonni na dhibee tokkoffaan tasaan daranii taramsiiti ramzii maal taate eega manarraa baate telefoona na jalaan kaastu waan kanarraan jireettee na hubachiiftu dhugaadhaa namni ala bee mashquulaa waan adda addaa yaaddaa ififuu waan san yaadamu mana yaadda garuu akkasumaanuu kan namni waan takka keessa gisee jiru waan biraatis ni yaada manaayis na yaadanii beekuu qabda ilmaan kana keessaan taa'u jiranii tun beesi barbaaduudhaaf maalirra akka jirtu baruun barbaada waniin ansii gaafachuu barbaadu agartee hin harkine milkooytee hin milkooyne namni waa lamaaf manarraa ba'a maaliif telefoona na jalaa kaasuu sodaatta hin agarre naan jechuu sodaadha moo ni qaanfattee moo maali rakkoon qabu dhabduus suutatti dheeta amma baateef amma irraan dhaabbattu suuta keessatti dheeta telefoona na jalaa kaasii waan kanarraan jira naan jii dhabdu dhabee arkite waan kanarraan jira jechuun naan jechuu keetiif niin barbaada tanaafiin siin jaa telefoona na jalaa kaasii cinqamutti hin jira maalirra akka jirtu dhaga'uuf barbaada moo atis isaan harka seente si qabatanii uummanni galbijola dalaguu jira manuma keenya kana jalaa dhaabbatanii ifaan irra dhaamsanii silaa akka taatee fi takka takkatti nu guurrachuu fedhanii walla nu guurratanii qabeenya isaanii san keessa nu kaa'uu deema taatu afarsaan hin beekne naan galle dubbiin isaati mee ati yoo ani yaaddi addaatu na qabate kaan nama qabeenja kana nama qabee bika kana jiraarraa guban qabu ififuu nama qabamee san barbaada kute telefoona na jalaan kaasu maal akka ta'e na dhibe kanaafuu telefoona na jalaa kaasi yaada nan naqin yoo kimi harka seentee jiraattes kimi yoo isaas qabdee jiraatte baasa ka viidiyoo rabbadhu gadhiifadhu viidiyoo bari moo afarsaas qabe afarsaattillee yoo isa qabdee jiraatte baasi isaas qabeetiin jiraata akka takkattiin ganaa boollatti isin guruu ajii nuu dhaabe yoo nuu dhaamte malee akkanatti hin beeknu beektaa nutiifiin siiriin gabbarumte akka keessanitti viidiyoo waraabiiti ramziinis kunoo ka barbaada isaa dhufe na harka seenee jiraa jii marii naa gadhiisi wanni yaadana keessaniif hin jirtu gamaa gamanaan yaadna isin na keessan tabbansiin hin boosilaa isi wanni takkonni isin na gootan hin jirtu ramziis qabdanis caalaas qabdanis koota anas gaba takka takkatti mana bikkaanan jiruus ni beektan siin nama siin jaani anjoollee caalaa bikka biraatillee hin geessu mana kana keessatti dhiisee deema nama dhaabbataan fesiifin caasisu bira dhiisee garuu qophaan dhiisu daa'imaa gurrattee deemtaan yoo feete ilmaan isaa jiraatu naggadaan fudhatta malee haadha ta'uudhaaf hin fuutu ilmaan qophatti harkattee dhiiftotti kaayyoon kee ilmaan kee kana fudhachuudhaa fi caalaa gartee akkamitti ilmaan san fuudhee mana naa galchee ani duraan fudhanne mana saniin maaliisa jechuudhaa fi duraanuu ilmaan fuute caalaa qabsiistee caalaa irra qabsiiftee dhiiftee caalaa ni dhufa boru ganama dhufa asuma taa'ee na biraa viidiyoo sii maruutaa boru ganama tamaam caalaa wanni takka wanni irraa irra jiru ati qabdee dhiifteefu ati garuu waa meeqa ofirra balleessaa jirta wanni ati balleessaa jirtu waa hedduudha waan kana guutuu akka nama tokkootti gartee duraan osoo lafti nagayaatiin si gorsee si dadhabe oggum haati namaa haati ilmaanii gurbaa kanan fadheetti deemtee gurbaa kanan hin fadheetti ati bika kana dalagaa irraa qabdamu waan kanaan hin beeku onnummaan teetu na dhibdeeni ilmaan kana maaliin jiraachisu jirtan ka fuute dila fuute si bira jiraatan san deemtee maan dalagan akka namaatti waan akka nama naanneessitee nama rabbashtee bultii namaatii fi jireenya namaa hunda baxabbattu ilmaan kun hangam takka rifatanii ilmaan kee kun abbaan ani biran jiru abbaa kana yoo dhabanarraa rifatanii hiyyaatu xiqqishoollee namni xiqqoo gamaa gamana qabeetti if yaaduu baatu ilmaan kana yaada jechuudha. Hedduu nama dhibda wallaahi nama dhibda garuu tateetii gaafa irra geenyee naafi ati zaahiratti gaafa kana wal afaan dhufne wal agarra.